Akkam jirtu daawwattoota keenya har'a qophii adda addaa lama isiniif qabadheen dhiyaadhee jira. Qophii kanaanis jalqaba irratti dookumentarii yaada uummataa walitti qabaman hojjennee jira. Isa ilaallee isarratti immoo akka yaada nuu kennaniif ogeessa miidiyaa tokkoon of bukkeedhaa qaba. Mee dookumentaricha ilaallee walitti deebinaa turtiin keessan nu wajjiniin haa ta'u. Maqaan keessan eegaa eessarraa akka dhuftan? Maqaan koo Dassaalenyiidha. Qubataadha. Eessarraa dhuftan? Bukkeen dhufeetti mana Wallaggaadhaan bukkee walumaan keessa jira. Egaa rakkoo isin mudate lafa turtan sanatti waan ta'ee haala saamee irraa jalaan nutti himamee tooraan? Ani achiiti qamadii facaasaa turre. Qamadii otuu facaasnu dhukaasni nutti baname. Dhukaasii sagalee 8 qabu nutti baname. 8 keessaa 9 asiin hadhee asiin harca'ee namoonni nu biraa baay'ee du'e. Anis jabaadhaa nutti haasaa. Du'eera anis sana booda reeffa keenya gara hospitaalatti geessanii. Hospitaala erga geessanii booda kutaa reeffaa geessanii nama rammaranii sana booda duuteetta naan jedhan. Duuteetta isiniin jedhani? Namoota 6 turre. Namoota 5tu du'e. 5tu du'e sinumaa wajjin jechuudha? Ana wajjin 5. Achii hospitaalatti yeroo isin geessanii mee maaltu ta'e hospitaalatti waan iddoo sanatti ta'e maal yaadattu? Ol seenuu kana yaadadha. Ol seenuu kana yaadadha. Nu biraati akkas mucaa tokkotu baay'ee dhukkubsattee dhufte. Deemsa irra turte mucaa tokko nu biraa. Mucaan achii dhalachuuf ana siiduun tokko ta'e. Achii booda maayya waaqayyo carraan kun jedhee akkasitti kutaa reeffaadhaan fuudhanii deemanii du'aa koo. Achi baatanii baqattanii dhuftan jechuudha? Baqadheen bee. Mee namoota isin biraa du'an sun akkam ta'an warra hafan immoo? Tokko miillatti irraa cite, tokko harkatti irraa cite, tokko asii kanatti buqqaasanii achi buuteef achi kaaniif as kaan isaanii agarreeni. Baay'ee nama gaddisiisa. Amma qe'ee keessan qabeenya keessan hundumaa gattanii dhuftanii isin? Saamameera hin jiru. Saamamaadha. Mee amma walumaa gala nama meeqa du'eere isinii wajjin? Daba ja'a. Ja'an keessan ture jechuudha? Hin jirru. Baqadheen dhufee bari. Du'aamti keessan? Baqadheen dhufee. Baadhi hin cibe kaachi jireenya achi ulfaate. Cibe qamadii maali asiitti karaarra taa'ee nyaachuu kana wayii. Akkatti na ilaaltu kana biti ati. Jabaadhaa baay'ee nama gaddisiisa. Mee isin maqaan keessan eeyyudha waan isinirra ga'e nutti himame? Maqaan koo Gammadoo Teessoo jedhama. Mee rakkina isinirra ga'e waan isin mudate mee nutti hima? Baay'eedha. Mee keessumaa? Baay'ee. Ani biyya kana keessatti dhaladhee guddadhee as keessatti hojjedhee nama ta'aa jiran. Biyya kana keessatti. Kan inni dhaladhee guddadhe biyya kana keessatti. Waaqayyo sitti agarsiisu la dhugaa Waaqayyo. Addanatti hojjennee addanatti guddate. Gaaf tokko na yaadadhaa halkan keessaati. Guyyaa hojjedhee galgala gaafan gara manaatti galaa jiru asiin birrii 50 wayiin baadhaa asiin birrii 30 wayiin baadhaa harka kootti amma miila yaadadhu badaa 10,000 caaltu seen harka kootiirra iseen baadhee galaa jira akkas gara kiliinika tokko akkas goreen galaa jira namootiin eenyummaa isaanii hin beekne dudduuba kootiin dhufanii dhugaa waaqayyo sitti Waaqayyo sitti agarsiisu isaan guyyaa guutuu hojjechaa oole. Isaan guyyaa guutuu amma sanatti dafqa koo buusee Waaqayyo jiran faradanne. Dhufanii halkaniin mataa koo ilaala dhugaa Waaqayyootiin dudduubaan ilaala akka lafatti na fargan. Maaloo jabaadhaa obsaa mana haasofsiisaa. Lafatti na fargan. Hin farada Waaqayyo. Mee qarshii amma sana baattaniirtu gaafa dhufanii abaluu isaanii beektu moo fuulli isaanii haguugamaadha moo? Intini baashiin maqaan ishee kaataniiru. Maaskii ishee kaataniiru bakka ishee maan dhufanii dudduubama godhaanii lafumatti na fargee na kaasan gaafan hin jiru. Mee qarshiin gaafa sana isin jalaa saamame walumaa galatti tilmaamaan birrii meeqa ta'a jettanii yaaddu? 200 wayiin to'etteeti. 200 ta'a? Hin ta'a. Dhugaa Waaqayyo. Hojii baankiidhaa fuudhanii galaa jirtu moo sa'aatii sana birrii amma kana akkamitti baatanii deemtan isin? Hojiidhaan galaara. Hojii guyyaa guutuu hojiirra ooleen galaara. Hojii guyyaa tokkotti qabe birrii 200 ol kan isin baatan? Eeyyee. Dhugaa Waaqayyo. Si garra. Maali amma kan guyyaa tokkotti 200 hojjettan hojiin keessan maal oola isin? Liistiroo. Lestroo jettanii birrii 200 baatanii galaa jirtu.
ammaaf hin hojjeta. Mee isin maqaan keessan eenyudha? Maqaan koo Guutamaa Lamuun jedhama. Mee hojiin keessan maaloodha? Maaltu immoo isin raga'e? Ani investera biyya kana keessatti investera beekamaadhaan akkuma biyyattiitti beekamtii nama qabuudhaan buna ekspoortiin godha. Wantoonni impoortii ta'anis jiru akkas impoortii fi ekspoortii irratti hojjeta. Baay'ee beekamtii nama qabuudhaan biyya kana keessatti. Wanti narra ga'e Wallaggaadhaan dhufaara buna kuntaala 120. Kuntaala 120 fe'ee Wallaggaadha guyyaa saafaan dhufaa jira. Guyyaa saafaa natti ba'anii na saaman. Kuntaala 120 guutuu natti ba'anii na saaman. Karaatti na saaman. Konkolaataa na dhaabsisanii. Mee akkaataan itti isin saamanii meeshaa baataniiru moo akkamitti makiinaa isin dhaabsanii akkamitti kan isin saamamu ta'a? Akkaataa isaan itti saamanii baay'ee haala hamaa ta'eenidha kan isaan natti dhufanii. Meeshaa baatanii qawwee baatanii na fuuldura goranii ana fuulduraan nama 5 dudduuba koon nama 10 ta'anii natti dhufan. Gaafa natti dhufanii lubbuu koo oolfachuudhaaf wanta hin goone hin jiru. Nan kadhadhe. Buna kana walakkama kuntaala 60 fudhadhaatii na dhiisaa maaloo jennaan na didanii itti na darbatanii na rukutanii caakaa keessa na buusanii kuntaala 120 fudhatanii sokka. Mee qabeenyi isin baatanii jirtanii baay'ee qabeenya qarshiitti yoo turmaan baay'ee qarshii guddaadha. Mee makiinaan isin gaafa sana qabatanii turtanii makiinaa akkamii ture? Toyota kunoo kanatti kuntaala 120 kanatti hin ta'e. Toyota kanatti kuntaala 120? Kuntaala 120 kanatti kan ta'e kanatti. Tole dokumentaricha ilaallee deebinee jirra. Amma dokumentari ilaalle irratti yaada akka nuu kennaniif rogeessan biraa qabu wajjin haasaa goona. Ammas nu hordofaan afeerraa keenya. Baga nagaadhaan dhuftan. Baga nagaan nu eegdan. Mee isin maqaan keessan eenyudha? Hojiin keessan immoo maal akka ta'e daawwattoota keenyatti himu. Ani maqaan koo Dhugaa jedhama. Rogeessa miidiyaati. Obbo Dhugaa dokumentari keenya ilaaltanii yaada irratti nu laachuudhaaf amma sadarkaa istuudiyoo keenyaatti waan dhuftaniif galatoomaa isiniin jecha. Mee jalqabuma irratti gaa dokumentarii hojjenne keessaa namichi jalqaba irratti rukutamee du'ee dhufe sun hin mul'ata. Mee isa irratti maaltu isinii galee yaada kamii qabdu? Dokumentarii gaariidha kan hojjettanii. Ilaaleera dokumentarii keessanii. Gabaabsee yaada irratti sii kennuuf namichi jalqaba buqqa'ee dhufe rukutamee du'een dhufe. Rasaasni asiin na rukutee asiin na ba'ee achi rukutamee du'een dhufee jedha. Baay'ee nama qaanessa kuni baay'ee waan qaaniidha. Namni akkamitti rukutamee mataan rukutamee asiin rasaasni ba'ee dhufee miidiyaa irratti haasaa. Sobni guddaan amma naga'u maaliif sobna? Sobni kun gaarii miti. Sobuma keessan duwwaati kan natti mul'ate. Lammaffaa immoo qabeenya na jalaa hatame hojii hojjedheetuun galuun birrii na jalaa hatame maallaqni na jalaa hatame jedha. Mee isarratti waan yaada keessan keessa dhufe haaltu nu hira. Kan isa lammaffaas baay'ee nama dhiba. Nama kofalchiisa jechuuf iyyuu hin danda'ama. Namtichi sun kophee qulqulleessee utuu galuuti kan saamame. Birrii al tokko 50 sittin baadhaa 100 sittin baadhaa isa kaana sittin baadha jedha. Kophee qulqulleessee biyya kanatti namni birrii inni argatu yookiin qarshii inni argatu yoo baay'ate birrii 300 400 haga kanaati. Kun garuu itti yaadamee sobumatu qindaa'ee dokumentari ta'ee uummatatti mul'ate malee dhuguma uummanni miidhamee rakkinni akkasii sabarra ga'eetu hin taane sobumatu qindaa'ee walumaa galatti. Tole daawwattoota keenya akka nu hordofaa jirtan abdii qabna. Ammas tufnee haasaa goonaa nu hordofaa ammayyuu afeerraa keenyadha. Tole mee isa sadaffaatti yoo ceenu buna Wallagga irraa tuufee dhufaa jiruutidha kan inni saamame. Namichi sun nama amansiisa akkaataan itti saamame gaafa teenye ilaallu. Mee isin maal argitan dokumentaricharraa? Baay'ee nana mane aniyyuu. Ana isa dokumentaricha ilaale miti namni hin ilaalle iyyuu nama na baay'ee. Namni akkamitti konkolaataa xinnoo sanaanii daldalaan buna alatti erguu fi ala biyya bakkeetii immoo waa fidu important export warra jedhaman sana
akkamitti konkolaataa xinnoo sanaan buna Wallaggaa irraa fidee buna kuntaala meeqa kan inni jedhu kuntaala baay'eedha akka inni haasa'utti. Gara 120. Gara 120ti. Konkolaataa xiqqishoo sanatti irra keessatti fe'eetu moo lafa kaa'eetu gototee fide konkolaataan sun immoo kuntaala 120 eessatti baate kun gaaffii hundumatti uumuu danda'a. Kunis ittuma yaadamee sobni akka biyya keenya guutuuf sabni keenya akka burjaaja'uuf sobuma qindaa'eedha malee dhuguma namni konkolaataa xiqqoo sanatti konkolaataa manaati konkolaataan sun kan isheen fakkaattu buna kuntaala 120 fe'uun hin danda'amu. Kunis sobuma isaati kan natti mul'ate kanarrattis. Mee obbo Dhugaa baasii gaa uummati gaafa haasa'u akka miidhamettidha kan inni dubbatu. Isin rakkoon kun eessa jettanii yaaddu? Rakkoon kun iddoo lachuu iyyuu hin jiraata. Iddoo lachuu gaafa hin jiru tokko gaazexeessaan dhaqee gaafatu sun sobuma isaa qindeeffatee manatti barreessatee dhaqee akkas naa jedhee akkas jedhiitii fuula kaameraatti naa godhadhu jedheetu walii gala nama sana. Lammaffaa immoo namni sunis utuma beeku utuma soba ta'uusaa beeku utuu hin miidhamin utuu rasaasni asiin rukutee asiin hin ba'iin rasaasni na rukutee ani du'een galee ani warra du'a keessa tureen dhufee immoo haasa'aa jira jedhee soba sadhumaa amma dhufee uummata keenya soba. Rakkoon kun baay'ee siiriyeesiidha. Baay'ee rakkisaadha. Kana wanti kun sirriitti fooyya'uu qaba. Wanti kun hin fooyya'u taanaan sabaaf sabni walitti bu'aa, maatiin walitti bu'aa, rakkoo guddaatu ka'a. Kanaafuu qaamni dhimmi isaa ilaallatus irratti hojjetee uummanni keenya sobaan akka hin burjaajofne, akka hin miidhamne, yaadni isaa akka olii gadi hin taane carraa kanaan ergaa dabarsuun barbaada. Waan dhugaa waan jiru isinis waan dhugaa miidhama uummataa waan uummanni keessa jiru dhugaa uummanni keessa jiru utuu dabarsitanii gaariidha. Sabni keenya iddoo baay'eetti iddoo miidhamaa jirutti iddoo rakkinni isaa sagaleen isaa hin dhaga'amnetti sagalee ta'uuf utuu dandeessanii kan utuu beektanii soba qindeessitanii akka kanatti uummata walitti buusuu uummata boossisuu biyya keenya sobaan guutuurraa dhugaa jiru kunoo iddoo akkasitti akkasitu ta'e yoo informationii kennuu barbaaddu ta'e iddoo akkasitti akkasitu ta'e jettanii ragaa qabatamaadhaan dhiyeessuu qabdu. Amma garuu kan isin dhiyeessitanii ragaa qabatamaadhaan soba keessan ragaa wajjin soba keessan ragaa wajjin namicha asiin rukutamee asiin rasaasi ba'ee rasaasi sun lafa bu'e ta'ee deebi'ee iddoon inni dhaqellee hin beekamu wanti kun utuu dhaabbatee gaariidhaan jedhaan. Mee amma sirra deebi'ee gaaffii tokko sin gaafachuun jaalladha. Walitti dhufeenya hawaasaa nageenya biyyaa irratti akkasuma dookumentarii adda addaa akkasii hojjechuu irratti miidiyaaleen humni isaan qaban maal isinitti fakkaata maal gochuus qabatanii yaaddu? Humni miidiyaan qabu guutuudha jedhee yaada. Hojii dhugaa hojjechuuf hojii sirrii hojjechuuf humna guutuu qabu. Kun ta'ee utuu jiru garuu anammoo ammaatti miidiyaa dookumentarii dhugaa wanta namni hin beekne wanta uummanni hin beekne miidiyaa dhiyeesse argee hin beeku baay'ee natti hin mul'anne garuu hojjechuun hin danda'ama ture. Waan dhugaa waan sirrii irratti maqaa namaa balleessuun jira. Fakkeenyaaf dookumentarii hojjennadhanii maqaa namaa balleessuun jira. Utuu sabni hin miidhamin miidhameera jechuun jira. Iddoo miidhamee jirutti immoo nagaadha lakki rakkoon iyyuu hin jiru jechuun jira. Faallaa ta'eetu mul'ata wanti sirriin hojjetamuu irra jiru wanti hin taane hojjetamaa jira. Baay'ee nama gaddisiisa. Obbo Dhugabaas ogeessa miidiyaa taatanii amma sadarkaa kanatti yaadannoo laachuudhaaf as dhufuu keessaniif guddaa galatoomaa. Daawwattoota keenya qophiin isiniif qopheessine kan amma ammaatti daawwattan kana ture. Sagantaa kanarraa waan baay'ee akka baratan abdii guddaan qaba. Miidiyaaleen keenya maalirra akka jiran dhiibbaa isaan uumaa jiraniif rakkina isaan fidaa jiranis akka hubattan nan amana. Sagantaa kan biraadhaan hamma walitti deebinutti guyyaa gaarii yeroo gaarii qabaadhaa. Nagaan turaa waan nu daawwattaniif galatoomaa.